بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكري يرو صوم فرو يوكان يرو صوم للوقتان يرو للوك إلى ذكري جدمو يرو صوم فرو ذكري يوكان دعائي مال جدمو جنة أكم جوتشو قمنا أكم جتشو قبنا إن شاء الله وأن كان إلى الله نمني يوتيوبي كان فراواتاتن سبسكرايب وجودان إيجالا سنينجلا فيديو كان مو لايك الله توجد توكاتين إيجالا jalqaba nama sooma ooleef wanti sunnaa ta'u maalidha? Akkuma nyaata kaawwanii timiraanis ta'ee bishaaniin yoo lulluqatu bismillah jedheetiin timira sana afaan kaata yookaan bismillah jedheetiin bishaan san dhuga. Erga akkana godhe booda bismillah erga jedhe booda timira isaanii nyaataa. Erga timira isaa nyaatee xumure booda yookaan erga bishaan isaa dhugee xumure booda zikrii yookaan du'aa'ii armaan gadii kana jedha. Du'aa'ii hedduutu jira. du'aa'ii gara sadi'iiti gariin adii sahihaan sabatee inshallah sadanuu ilaalla. Tokkoffaa ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. التندي بها ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ جتون هي كمالي ديبون ديمي deebuun guyyaa itti tolli sun amma deeme. Wabtallati uruuqu uruuqni yookaan hiddi dhiigaa hiddi keenya akka dura goggogee ture sun amma jiidhe. Wathabata al-ajru ajriin ammoo sabate inshaallah. Ajriin keenyas nuuf ragga'ee jira rabbiin biratti inshaallah. Yoo rabbi jedhe ajriin keenyas rabbiin biratti ragga'ee jira jechuudha. Hadiisa kana imaam Abii Daawudtu odeessee hadiisa sahiha jedhaniin. Hadiisni biroo yookaan du'aa'iin biroo zikriin biroo kan yeroo lulluuqatan sooma lulluuqatan jedhamu maalidha? Allahumma inni as'aluka birahmatika allatii wasi'at kulla shay'in an taghfira lii. Allahumma inni as'aluka birahmatika allatii wasi'at kulla shay'in an taghfira lii. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Allahumma yaa Allah yaa rabbii kiyya inni as'aluka birahmatika rahmata keetiinan si kadha. التي وسعت كل شيء رحمتك وامر والجيت تاتي سنين سكرة أن تغفر لي أكاتنا فرارمت. رحمتك وامر والجيت تاتي سنين أكاتنا أرارمت سكرة لا يجور أي كنيسة. حديث كان ابن ماجه وديسه حديث عبد الله بن عمرو بن الآسر ابن حجر تخريج أذكار كيستي حسن جراني نجتو. دعائين يوكان ذكرين بروس نجرامس yeroo sooma lulluuqatan zikriin jedhamu inni biroos ni jira. Innis maalidha? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Allahumma yaa Allah yaa rabbii kiyya laka sumtu si jecha soome wa ala rizqika aftartu. Rizqii yookaan hiree kee irratti kaatinaa hirte irratti furee jira yookaan sooma lulluuqadhee jira jechuudha. Zikrii kanneen sadiin keessaa jechuu dandeenya. Hadiisa kana Abii Daawud odeessee mursala godheetiin Imaamun Nawawiin faatii Abdulqaadir Arnaauxiin faatii ni jajjabaata jedhanii hadiisichi hundattuu zikriilee sadiin kanneen keessaa kan barbaanne itti dalaguu dandeenya jechuudha. Tokkoffaa zikriin maal jedhuudha? Dhahaba dhama'u وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تقوي سلام فا اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. سدفا اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذكري جدودا zikriilee sadiin kanneen keessaa inshaallah yeroo sooma lulluuqannee kaane sadan kanneen keessaa kan barbaanneen jechuu dandeenya. Isa nuuf mijate isa dandeenyetti dalaguu dandeenya. Rabbi nu haa laafisu, Rabbi nu haa mijeessu, sooma kennallee Rabbi nurraa haa qeebalu, warra soomee Rabbiin biraa mindaa guddaa argatu Rabbi nu haa taasisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.